Ashamaa harka fuunee akka miidhagaa jirtu hordoftoota miidiyaa Cifee Akadaamii. Kun barnoota viidiyoo tiitoriyaalii barattoota fireeshmaanii waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii barataniif amma dura eegalee turre har'aan tanaas itti fufaa kan jirru. Akkasuma egaa namoonni qeeqallee qabdan jalattis nu barreessaa. Namoonni miidiyaa keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Chaanaala kanarratti barnoonni garaagaraa kan isin feetan afaan Oromootiin isiniif gadhiifamaa. Qacarrootti jala deemaa nu hordofaa. Akkasuma ammas hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Mallattoo bilbilaa san cuqaasaadhaa. Beeksisa amma booda asirra bahu akka isin bira ga'uuf oolirra keessanii achi booda kallattumaan beeksisni asirra bahu haa viidiyoon asirratti aplood taatu isin bira ga'uu dandeessi jechuudha. Kanaafuu har'a mata dureen keenya haa barnoonni keenya kan irraan tanaa paartii irraa dhumaa intarpireenshippii barattoota keenyaaf kan afaan Oromootiin hojjetaa jirru. Har'a paartii irraa dhumaa boqonnaa 5 waa'ee maarketingii waa'ee magaalaa kan hojjetaa turre amma dura paartii irraa dhumaati. Paartii irraa dhumaa kan sirriitti egzaamii irraa haa faayinaalii irraa hawuu hin dandeenye qacarrootti bakka ammaa sirrii barbaachisaadha. Qacarrootti eela bu'aa na hordofaa isiniin jaa kallattumaan karaa barnoota keenya karaa ceenaa jechuudha. Kanaafuu mata dureen keenya karaa tanaa maal jedhama? 5.7 some marketing mix and marketing strategy jedha. Si'iltee marketing mix ogummaa ijoo maachisaati. Akkuma maqaan isaatu himuttu marketing mix jechuun magaalaa wal keessa naquu. Maali magaalaa wal keessa naquun tun jechuu dandeessan? Magaalaa wal keessa naquun maal jechuudha? Mixing akkuma isin nu beektu mix jechuun maal jechuudha? Wal keessa naquu jechuudha. Abiraamaas enda marketing strategy tarsiimoo magaalaa. Tarsiimoo nam tokko magaalaa keessa yeroo fi biizinasi tokko hojjetu akkamitti akka socho'uu qabu kallattii namichi tokko irra deemuu qabu jechuudha. Kallattii namni tokko irra deemuu qabu kallattii namichi tokko akka gorsaatti hordofuu qabu maal jennaan maarkeeting istirateejii jennaan tarsiimoo magaalaa jedhama afaan keenya jechuudha. Waan hanqa kanas keessatti taasifnaa jechuudha. Gabaabsinee bifa namaa galuu danda'uun. Kanaafuu as keessa maal fa'aa jira jaa includes 4 basic marketing strategy jala includes if keessa hammataa jedhe 4 basic marketing strategy tarsiimoo bu'uuraa 4 tarsiimoo magaalaa bu'uuraa 4 if keessa hammataa maal dureen kun tarsiimoo imaammata also called inni kun maal jedhama jedhe ammas akkasuma the 4PC jedhama 4PC jedhama isaan tarsiimoo magaalaa kun magaalaa wal keessa naquun kun 4PC jennaan. Yalte marketing mix kan inni kun 4PC jennee fudhanna. 4PC jechuun maal jechuudha? Waa afur tan sirna gabaa keessatti tarsiimoo gabaa keessatti hordofuu qabu namni tokko kaayyoo barbaadee galmaan gaachuudhaaf. Tokko price gatii. Lammaffaan immoo product oomisha. Achi booda promotion beeksisa. Kattaanu place waan hanqa kanaa jechuudha. Wanni hanqi kun waan bu'uuraa tarsiimoo waan bu'uuraa keessa jiraachuu qabdu tarsiimoo magaalaa keessa waan bu'uuraa tan jiraachuu qabdu waan hanqa kanaa jechuudha. Gatiinis dirqama waa'ee gatii magaalaa ta'etti beekuu qabda. Product oomisha keessanis qacarrootti beekuu qabda. Maamila kee maal irraa fedhaas beektee oomishuu qabda. Promotion biizinasa keessan beeksisuu qabda. Biizinasni qacarrootti promotionii irratti hojjetamee yookaan beeksisni garaagaraa irratti dalagamee qaama oomisha keessan barbaadu biraan yoo inni fi hin geenye biizinasni keessan fudhatama hedduu qabu jechuudha. Kanaafuu promotionii yookaan beeksisni biizinasa tokko hedduu murteessaadha jechuudha. Kana place bakki illee murteessaadha. Oomisha keessan oomishitee bakka oomishni keessan itti hin bitamne yoo geessite bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaafuu tarsiimoo gabaa keessatti waan hanqa kana hordofuun irratti dirqama. Waan hanqa kana gadi fageenyaan laallaa jechuudha. Akkasuma maaltu jira? Marketing mix 4PC laa diimaa kanarratti akkuma mul'atu kanatti marketing mix ajoon marketing mix ajoon 4PC waan hanqa kana waan amman gadi dubbanna kana asoo deemnu jalatti kana asala maal fa'aa jira? Tokko product maaltu jira? Product yana
Kana la productiin gamma. Productiin kana waa'ee oomishaati. Waa'ee oomishaati. Oomisha amma kaa waa'ee productii ogguu haasofnu ati maaltu sammuu keessa dhufu qaba. Isa hunda vaareetii. Vaareetiin maali? Oomisha garaagaraa. Ammas kwaalitii. Ammallee oomisha san qulqullina isaa eegdee oomishuu heddumina osoo hin taane bareechitee jechuudha. Kwaalitii jechuun oomishi san bareeduu akka qabu oomishni keessan. Ammas dizaayin. Dizaayin hogguu jennu kaa oomishi san wanneeti shaffantuun yookaan akka cufaatti oomishni hundinuu akkuma oomishameen wayii waan keessatti cufamee dhufu obaami. Samaa jennaan dizaayin jennaan sunis oomishaa hojii deema. Features amalli isaa hoo brand name mallattoon oomisha keetii hoo maalii? Mallattoon oomisha kiyyaa hoo maalii? Kana brand name jechuun mallattoo oomisha keetii yookaan mallattoo daldalaa keetii beekuu qabu. Bizinesi tokko bizinesi biraarraa wanni itti adda isa godhu maaliif? Brand name. Brand name maqaa addaa bizinesi tokkoof kan namu jechuudha. Paakeejiing. Paakeejiingii maali egaa? Oomishni tokko akka inni nama hawwatu, akka inni maamila kee hawwatu yeroo fi waan garaagaraa itti hidhaatu paakeejiing jennaan. Sarvisiin ammoo kunis egaa oomisha kee keessaa waan maamilli kee harka qabachuu hin dandeenye, harkaan fudhatee si biraa deemuu hin dandeenye. Tajaajila bichaa harkatu. Kunis piroodaaktii jala seenaa jechuudha. Waan hanga kana piroodaaktii guyyaa wanneen kun sammuu namaa dhufu qaba jechuudha. Kana. Kabira ammas piraayis jala kottu. Piraayis jala maal fa'aa jira? Liist piraayis. Namni tokko gabaa keessatti yeroo fi hojii hojjetu yookaan bizinesi tokko yeroo fi hojjetu tokkoffaa liist piraayis gatii waan sanitti oomishni itti gurguru ni tarreeffata. Magaalaa laalee jechuudha. Lammaffaa diskaawuntis gatii waan sanii gabbuusa. Gatii oomisha sanitti oomishu. Yookaan gatii oomisha sanii gabbuusuu jedhama. Waa'ee gatii oomisha keetii ilaalchisee jechuudha. Kunis piraayisii jala seena. Gatii isaa gabbuusuu allooyansi. Ammallee gatiin oomisha keetii san maal fa'aa of keessaa qaba? Allooyansi jechuun dirgoo yookaan kan afaan keenyaan gatii oolmaa yookaan kan manni keenya masruufa jedhamu kunilleen gatii keessa galuu qaba. Imaammata gatii keetii keessa galuu qaba jechuudha. Allooyansi jechuun wanni jechuudha. Dirgoo yookiin masruufa jennin afaan oromootiin. Afaan oromootiin baay'ee afaan oromootiin wanni jechuudha. Dirgoo jedhama. Yookaan gatii oolmaa kunis piraayisii jala seena. Waa'ee gatiitti hojii waan wal qabatuuf. Payment period yeroo itti oomisha saniif kaffaltii kafaltu. Credit terms yeroo itti immas maallaqa itti liqeeffattu yookaan birrii itti liqeeffattu. Wanneen kun maal hojii deema? Piraayisii hojii deemaa jechuudha. Akkanuma maqaan laaltanii wanni kun piraayisiidha. Kun piroodaaktii jechuu dandeessan jechuudha. Kabira ammas pileesii jechuun ni deemu. Chaanaals jechuun warshaan tokko oomisha tokko oomishee adeemsa inni keessa dabree maamila isaa itti biraan ga'uu danda'u chaanaal jennaan. Chaanaal jechuun karaa oomishni tokko keessa bahee maamila isaa biraan dhaquu danda'u. Chaanaal jennaan. Chaanaal jechuun karaa jechuudha. Karaa oomishni tokko keessa dabree maamila biraan bakka maamilli jiru itti dhaquu danda'u. Chaanaal jennaan. Kan kafareejiin immoo raabsuu jechuudha. Oomisha keessan bakka garaagaraa raabsuu. Oomisha raabsuunis pileesii hojii deema. Bakka raabsuu abdaan biree kabira ammas lookeeshiniin bakka kafareejii raabsuu hogguu ta'u lookeeshiniin ifuu bakkuma pileesii hojii deemti. Kabira inventariin bakka meeshaan ta'een itti kuufamtee jirtu jechuudha. Bakka meeshaan ta'een itti kuufamtee jirtu transportation meeshaa keessan bakka irraa geejjibsiiftu bakka itti geejjibsiiftee bakka itti ooftee geessitu. Loojistikiin ammoo akkaataa dhiyeessii meeshaa keetii. Assoortimentiin ammoo meeshaa keessan bakka hogguu kuustu waan garaagaraa
bakka itti kuustu waan gargaraa meeshaa qabaachuu kompileesii hojii deema. Kabira ammas promotion. Promoshiniin gaa biizinasa keetii irratti promoshiniin dirqama barbaachisaadha. Gisee hunda promoshiniin. Promoshiniin maal? Biizinasa keessan oomishni keessan akka namni beeku godhuu. Namni oguu beeku sirraa bitaa mire namni waan hin beekne sirraa bitu waan ta'eef. Yaaltee oomishni tokko yeroo fi maamila biraan qajeelota akka ga'u yoo feete promoshini beeksisa cimaa irratti dalaguu qabda jechuudha. Kana achi lamaffaa jira advertising. Advertising jechuun mataan isaatu beeksisuu jechuudha. Personal selling beeksisuu kana lamaffaa jira. Personal selling jechuun namichi abbaan tokko ka'ee oomisha tokko oomishee matuma isaatiin ka'ee bira dhaqee itti gurguruu kallattiidhaan dhaqee itti gurguruu yookaan bilbilaan itti gurguruu kunis personal selling jennaan. Fakkeenyaaf namni tokko wanni oomishaa jennu huccuu warshaa huccuu qaba. Warshaan kun kan nama dhuunfaati. Huccuu isaa sana fuudheetuma kallattumaan maamila huccuu kana barbaadu kallattumaan geessee yeroo itti gurguru personal selling jennaan. Maqaan isaas maali? Namni ifi gurguruu kallattumaan bira dhaqee gurguruu. Maamilaa fi namichi huccuu namichi oomisha isaa gurguru san kallattiidhaan face to face wal gurguruu. Sales promotion kun ammoo gurgura irratti beeksisa dalaguu. Public relation hariiroo hawaasa guutuu hojii qabaachuu. Hariiroo hawaasa guutuu hojii qabaate jechuun hawaasanis beekee jechuudha. Akkamitti beeke? Promotionaas beeke. Kanaafuu promotion jala seenti. Kabira direct marketing hullaa lama kallattiin itti gurguruu. Kallattiin itti gurguruu. Kanaafuu wanneen kun marketing mix for peace jennaan. Eegate P afran magaalaa keessa waliin naquu. Kanaafuu waan hanqa kana qabattee jechuu kan sochootu. Wanneen kun hogguunii fi walitti seenee waan hanqa kana dhaabbattee tarsiimoo baafataa jechuudha. Ganaa amma wanni nuti haasofne marketing mixidha. Waan afran kana tarsiimoo magaalaa haasofne jechuudha dure. Kana. Kanaafuu asirra maal jedhaa? What is the marketing strategy? Tarsiimoo magaalaa maali? Tarsiimoo magaalaa qaree fannisan kana. Kana. A marketing strategy jala. Marketing strategy is a process. Tarsiimoo magaalaa jechuun is a process adeemsa isaat kan allahu kan nama kan hayyamamu jedha. An organization dhaabbanni tokko kan hayyamamuuf to concentrate akka inni xiyyeeffatuuf. It is limited resource. Resource qabeenya isaa daangawaa kanarratti baay'ee gisee hundaa'u resourcein daangootuudha. Resourcein abbaa fedhee limitidha malee qabeenya abbaa fedheetu waa xiqqishu sadarkaa isaatti. Kanaafuu qabeenya limited resource kana kanarratti xiyyeeffatee jira. On the greatest opportunity carraa guddaadhaaf fayyadamee to increase sales. Carraa guddaa fayyadamee maaliif to increase sales gurgura isaa ida'uudhaaf. Achiif erga gurgura isaa ida'ee achiif galmaan ga'uudhaaf. A sustainable competitive advantage. Sustainable jechuun waaraa bu'aa wal dorgommiidhaan dhuftu bu'aa waaraa bu'aa dhaabbattu jechuudha. Sustainable competitive advantage jechuun bu'aa yeroo hunda harkattu jechuudha. Kan hogguutu akka gabbuutee guutuu akka ol kaatu sun ta'in bu'aa waaraa bu'aa dhaabbattu kan dorgomaan fedhasiin dorgomuus bu'aa san si dhabsiisuu hin dandeenye. Kana si hayyamaa. Galtee tarsiimoo magaalaa yeroo fi baafattu adeemsa dhaabbanni tokko oomisha isaa hanga xiqqaa qaburratti xiyyeeffatee carraa gurguruu isaa ida'ee galma isaa ittiin gahuu danda'u jechuudha. Kana tarsiimoo magaalaa jechuun jecha hanga kana jechuudha bakka. Tarsiimoo baafattee adeemsa sana hordofnaan galma sana barbaaddu ni geessaa jechuudha. Kanaafuu it combines. Inni kun if keessaa qaba jechuudha. Combine jechuun if keessaa qaba. Maal product development oomisha keessan guddisuu oomisha baay'isawee product developmentiin
guddisuu irra dabree oomisha isa keessan dagaagsuu, promotion oomisha keessan beeksisuu maaltu kan of keessaa qaba? Tarsiimoo magaalaatiif keessaa qaba jechuudha. Tarsiimoo magaalaa. Distribution oomisha keessan raabsuu, pricing ammallee waa'ee oomisha keessan gatii oomisha keessan siif guddisa. Gatiin oomisha keessan akka sii guddatu sii godha. Relationship management ammallee hariiroon hooggansa biizinasa kanaa akka guddatu sii godha. Other elements ammallee wanni biraatis yookaan wanni biraa as keessa jirus kana waan akkanaa sii guddisaa tarsiimoo magaalaa yeroo baafatte jechuudha. Kana identifies the firm's marketing goals. Identify addaan baasiyya. Firm's marketing goals. Firm's jechuun warshaan tokko marketing goal. Goolii isaa yookaan kaayyoo isaa kan magaalaa keessaa addaan baasa. And explain how they will be achieved. Explain ni ibsa. How they will be achieved. Akkamitti akka isaan galmaan gahan ibsa haja tarsiimoo magaalaa kana gubaafatte. Ideally with a stated time frame. Yeroo hanga ta'uu qabu keessatti akka inni galmaan gahu kanaaf akka inni galmaan gahu kanaaf isa haasaa jechuudha. Kanaaf asirraa wanni hubattuu gaafumatti marketing strategy jechuun tarsiimoo dhaabbanni tokko haa namni tokko qabeenya xiqqaan qaburra xiyyeeffatee carraa magaalaa saniif fayyadamee oomishaa fi oomishtummaa isaa dabalee magaalaa keessatti fudhatama argatee galma gahiinsa waaraa seeltee bu'aa guutuu akka kasaaranii guutuu akka harkachiisu hin taane bu'aa tangizee hunda itti waa harkatu haa bu'aa itti harkatu adeemsa waan amma jenne kana itti irra gahuu itti dandeessu marketing strateejii jennaan jechuudha. Kan tarsiimoo magaalaa keessa kan waan kanaa jira jechuudha. Asirraa hiika isaa kan qajeelatti hubachuun dirqama keessanii jechuudha. Price strategy tarsiimoo gatii oomisha keetiiti. Oomisha keessan gatiin isaa akkamitti deemuu qabaa? Namni tokko oomisha tokko oomishee gatiin isaa akkamitti deemuu qaba? Seeltee calumettee yoo gatiitti ol kaafte yookaan na kasaarta. Gatii yoo gabbuuste ni miidhamta. Seeltee kana jechuudha. Maamila kasirraa deebi'e waan ta'eef dirqama tarsiimoo akkaataa itti magaalaa keessatti meeshaa ta'e gatii itti gurgurtu beekuu qabdaa jechuudha. Kanaafuu price strategy waan amma inni kana jechuudha. Price jalqaba. Price is gatii jechuun is a value gatii placed on what is exchanged kan waan biraatiin wal jijjiirtee fudhattu price jennaan. On what is exchanged gatii waan biraatiin itti wal jijjiiramu. Namni tokko ka'ee magaalaa dhaqee kophee bitatee kophee maallaqa kanneeti inni kopheedhaan wal jijjiirrata. Maallaqa kannee waan gatii namni tokko waan biraatiin itti wal jijjiirratu price jennaan. Kana jechuun price jechuudha bakka. Something of value gatii waan takkaa jedha is exchanged wal jijjiiramtii jedha gatii waan takkaa. Maaliif? For satisfaction gammachuudhaaf and utility. Satisfaction fi utility baay'isuu bitaa kuma utilitynis gammachuu jechuudha. Gammachuu fi gatii waan takkaa itti wal jijjiirama. Namni tokko meeshaa takka fedhu malee ni bitaa. Namni tokko ka'ee muuzii bitatee maallaqa kanneeti birrii keeshaa baasee kannee maaliif muuziin san isa biratti satisfaction isaa kanna nama saniif. Nama saniif satisfaction waan kennuuf ka'ee muuzaa bitadhee magaalaa dhaqee muuza fudhatee maallaqaan exchange godha. Kanaafuu gammachuudhaan akkasii wal jijjiirrachuu sangaa maal fa'i of keessaa qaba? Includes tangible meeshaa harkaan tuqamuu dandeessu. And intangible prestige of factors ammas meeshaa harkaan tuqamuu hin dandeenye
meeshaa harkaan tuqamuu dandeessuu fi meeshaa harkaan tuqamuu hin dandeenye meeshaa akkanaa tanaafaatu keessa jira jechuudha. Galtee namni tokko fakkeenyaaf wanni ni bulaannu taanjibila goonu haateeti asii magaalaa dhaqxee shunkurtaa bitattee dhufta. Shunkurtaan tun saatifaakshinii sii kennitti yookaan yuutilitii sii kennitti. Shunkurtaa tana maallaqa kafaltee maallaqaan exchange gootee yookaan maallaqaan wal jijjiirtee maallaqa kafaltee fi shunkurtaa fudhattee dhufta. Taanjibili jennaan tana. Taanjibil faaktar jennaan tana. Intaanjibiliin ammoo haateeti karaa deemtaa jennu. Karaa yeroo nifi deemtu siree bulta. Siree nifi yeroo bultu siree san yeroo nifi irra bultu siree namaa halkan kireeffattee irra bultu san fudhattee hin deemtu. Sigaltee fudhattee hin deemtu. Sanaafuu sireen san maal jedhamti? Taatee fudhattee hin deemtu san intaanjibil jedhamti. Intaanjibil yookaan sarviis jennu san meeshaa harkaan hin tuqamne waan hanqa kana of keessaa qabaa jechuudha. Tarsiimoon magaalaa keessatti tarsiimoon gabayaa keessatti gabayaa gatii keessa jira jechuudha. Tarsiimoo gatii keessa jiraachuu qabu. Kanaafuu oomishni namni tokko fedhee qarshii isaa yookaan maallaqa isaa kafalee gammachuu waan isaa kennituuf maallaqa isaa kafalee bakka maallaqa san kafale meeshaadhaan wal jijjiirratee fudhachuu danda'u. Taanjibilillee intaanjibil faaktarillee ta'uu dandeessi jechuudha. Kana as keessatti maaltu jira? Amma tarsiimoo magaalaa goonu maachuu feeneeti. Price is often only price yeroo hedduu price gatiin is often yeroo hedduu only element waan takka bichaadhaa jedhe. Waan takka bichaadhaa maal? The marketer maarketiin magaalaa guutuu maarketariin namicha magaalaa dhaqee shunkurtaa bitu sun jechuudha. Namicha magaalaa dhaqee shunkurtaa bitu sun maarketar jedhamanni. Maarketarri kun kan change quickly. Kan namichi kun kan change quickly dafee jijjiiramuu danda'u. Kan dafee jijjiiruu danda'u haa maaliif? In response deebisaa deebisuudhaaf jedha. To demand shift fedhiinsaa waan jijjiiramteef deebisaa fi ije. Yaalte qanyaan tokko magaalaa dhaqee uffata tokko bitadhe jee oguu magaalaa dhaqu sababaa gatiin itti qaala'eef dhiisuu danda'a uffata sana. Yaalte yookaan waan san jijjiiruu danda'a. Kun maaliif kun gatiidha jechuudha. Gatii namni tokko yeroo fi magaalaa dhaqee sababaa fedhiinsaa jijjiiramteef yookaan gatii sun ta'in gaticha miti. Fedhiinsaa illee jijjiiramteef jijjiirama inni fidu kun piraayis irra fida. Yaaltee kana jechuudha. As keessa egaa it can ever be barter. Piraayisiin tuni dirqama maallaqa bichaa baaftee kafaluu sun ta'in can be barter. Meeshaa fi meeshaa wal jijjiiruu. It can even be barter. Ati meeshaa geessitee fi meeshaa sana barbaaddu saniin jijjiirrachuu ta'in hin qabne saniin. Tunis piraayis istiraatejii irra seenti. Tarsiimoo magaalaa irra seenti. Tarsiimoo magaalaa kan gatii jechuudha. Tarsiimoo gatii jala seenti jechuudha. Waa'een gatiidha. Amma kaa tarsiimoon gatii sun ammas it relates directly to total revenue dha. Tarsiimoon gatii tun kallattiin relates hariiroo qabdi jedha. Directly kallattiin eenyu hojii to total revenue hamma ati waliigalaan argattu. Yaalte galii teessa waliigalaa tan ati argattu wajjin hariiroo qabdi. Galii teessa waliigalaa wajjin hariiroo qabdi ija. Kanaafuu total revenue kan nu galaala kan gabaa jimbarree fe'u kun total revenue jechuudha. Walqixxaa price times quantity dha. Gatii baay'isuu quantity hamma meeshaa ati gurgurtee sana waliin
ولين بايفنو ما نورفا total revenue وقاو قتي أنا قلي ولي قلا أنا تكو كيلو شنكرتا كيلو شنتم مقالا غرغرين قتي كيلو هما أنا متشكون التغرغري أكمل بيت هما ولي قلا نتغرغري يلده باينا كيلو إني غرغري quantity جنان بايزو برايسي قتي تكتكان إني تغرغري وقولي بايفنا شنتم بايزو شنتمي خيلون تاك أرشي شنتم خيلون همني غرغريز أرشي همني غرغريز خيلو شنتم كنافو شنتم بايزو شنتمي قولا كنافو total revenue ميغتا شنتم بايزو شنتمي تا خانيچو كنافو profit bu'aan gamma namichukun bu'aa kam ergata bu'aan maalta is equals to total revenue minus total cost bu'aan namicha kana amma kam ergata gaa namichukun amma waliga amma harkatsan amma gartee shunkurtaa itti gurguratan irraa hir'isu total cost wacii irra baase irraa hir'isa amma itti gurgurerraa wacii ogguu irraa hir'isu bu'aa harkata kanaafuu piroofitiin akkasii jechuudha piroofitii jechuun total revenue amma waliigala gurgurtaa shunkurtaa sanii hir'isuu total cost wacii shunkurtaa irra baastee yeroo inni irraa hir'istu piroofitii harkattee jedhama jechuudha. Some of the pricing strategy tarsiimoon gatii hangi tokko jira tarsiimoon gatii namni tokko baafatu yookaan tarsiimoon gatii hammi tokko jira mostly irra hedduu applicable jechuun or capable of being applied in the really world scenario jala tarsiimoon gatii hangi waa tokko irra hedduu duniyaa keessatti dalaguu ni dandeessi applicable jechuun dhugaa duniyaa keessa jirtu wajjin deemuu ni dandeessi tarsiimoon gatii biizinasii tokko baafatu jechuudha. Kana jechuudha tarsiimoon gatii biizinasii tokko baafatu dhugaa addunyaa tanaa keessatti apply ta'uu yookaan dhugoomuu ni dandeessi tarsiimoon hammi tokko jechuudha. Kana price skimming jechuun these types of marketing strategy kunis gaa gosa imaammata magaalaa keessaa the firms kan warshaan tokko use fayyadamu akkamitti by the charging the highest possible price gatii guddoo ol kaasuudhaan gatii guddoo godhachuudhaan hamma danda'amu gatii ol kaasuudhaan price skimming jechuun gatii ol kaasuudhaan akkamitti ol kaasa that buyers kan bitataan san yookaan maamilli isaadhaa who most desire kan hedduu fedhu the product oomisha san will buy jechuun oomisha san hedduu fedhee will buy jechuun ammallee irra kafaluullee fedhu gatii isaa ol kaasuu jechuudha. Warshaan tokko oomisha tokko oomishee oomisha kiyya kana namni ni fedhaa jedhee gatii isaa ol kaasuu siiltee oomisha kiyya yeroo oomishee maamilli kiyya fedhii oomisha kanaa ni qabaa gatiillee ol kaatu kafalaa jedhee yaadee price skimmingii baafachuu qabaa jechuudha. Gatii ol kaasuu tarsiimoo magaalaa keessaa tarsiimoo gatii ol kaasuu warshaan tokko jennaan diimaa kana jechuudha. Kun maal egaa itiin kan maalima price skimmingiin attracts a market segment magaalaa harkisuuf yookaan hawwachuuf magaalaa adda addaan hawwachuu that is more interested magaalaan sanu is more interested tan hedduu uummanni fedhu oomisha magaalaa sanu kan uummanni hedduu fedhu in quality isaadha akkaataa itti oomisha itti oomishe tan maamilli isaa quality isaa irraa fedhu status sadarkaa oomisha sanii kan maamilli isaa irraa fedhu uniqueness adda ta'uusaa oomishni san oomisha addaa ta'uu
kan maamilli isaa irraa fedhu akkanatti oomishee akka maamilli isaa irraa hawwatu jechuudha. Maamilli isaa hawwatu ittisi kanneen akkanaa kana oomishee gatii ol kaasee maamilli isaa yeroonii fi gatii ol kaasuudhaan yeroo gurguru piraayis kiimiin kennan. Illee amma kan piraayis kiimiin maaliif taati? Maamilli isaa akkamii hawwata? Kwaalitii isaa sirriitti tolchee illee kwaalitii qulqullinaan tolchee istasis sadarkaa oomisha isaanii hedduu guddisee yuuniikines ammallee oomisha san addaa takkaa warshaan biraan oomishin godhee oomisha madura hin jiraanne godheeti tarsiimoo guutuun tarsiimoo maaliif baafata? Tarsiimoo magaalaa kayyaa tarsiimoo gatii ol kaasee gurgurachuuf baafata jechuudha. Tarsiimoo magaalaa keessa tarsiimoo gatii ol kaasee gurguruuf baafata jechuudha. Kana insis keessa jira. Amma haala kana keessatti konsumar fayyadamaan yookaan fayyadamaan oomisha gatiin isaa ol kaate kanaa demand fedhiin isaa must be inelastic. Dirqamaan tokko biyya inelastic tan hin jijjiiramne ta'uu qaba. Seeldee hamma feete gatii yoo ol kaates inelastic ta'uu qabdi. Inelastic jechuun ekonoomii keessatti oomishi tokko meeshaa gatiin jijjiiramtus fedhiin inuma jijjiiramtu. Kana jechuudha. Piraayis kiimiingiin fayyadamaan oomisha sanii dirqama fedhiinsaa inelastic yookaan tan hin jijjiiramne gatiin jijjiiramtus ta'uu qaba jechuudha. Kana kun gatii maaliiti? Piraayis kiimiin kennaan kun. Tarsiimoo magaalaa keessaa tarsiimoo gatii ol kaasee waan babbareedduu oomishee tan addaa tan qulqullina qabdu oomishee maamila isaatiif dhiyeessuu. Kan maamilli isaatiillee oomishi san gatii olaanaa san kafaluu fi fedhu jechuudha. Kana lammaffaa ammas attaan tokkoyyaa penetration pricing gatii seensaa jechuun maal jechuudha? Gatii seensaa gon maal jechuudha? Tarsiimoo magaalaa keessaa gatii seensaa gonnu insi istirateejii. Amma tarsiimoo tana keessatti tarsiimoo gatii seensaa tana keessatti price of product gatiin oomisha sanii gatiin oomisha tokkoo jira are reduced ni irratti jira. Gatiin oomisha tokkoo ni irratti compared to competitors dorgomaadhaan wal bira qabeeti dorgomaa isaatiin gadi hir'isa. Amma competitors jechuun competitorii yeroo hedduu himaa turre viidiyoo muduraa keessatti competitor jechuun dorgomaa akka keetii jechuudha. Dorgomaa akka isaa cinaaf qabeeti gatii isaa gabbuufata. Gatii isaa gabbuusa. Maaliif? Gatii oguu gabbuusee maamilli dorgomaa keetii karaa kee deebi'a waan ta'eef. Kanaafuu gatii gabbuusa. Dorgomaa isaatii wal bira madaalee price of the same product. Amma price jechuun gatiin for the same product. Oomishni tokkuma. To penetrate in the market magaalaa keessa seenuudhaaf and to increase sales oomisha gurgurtaa oomisha sanii dabaluudhaaf gatii gabbuusaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkana jechuun warshaan tokko dura yeroonii fi akka hariyaatti lafaa ka'ee waan fedhaa oomisha tokko ni oomisha. Warshaan biraatillee isa dura ni jira. Kanaafuu warshaan hariin amma lafaa ka'e kun gabayaa keessa seenuudhaaf maal godhuu qaba? Gatii oomisha isaa gabbuusuu qaba. Oguu gabbuusee maamilli oguu duraa bakka biraatti oomisha san bitatee itti fayyadamaa ture karaa isaa deebi'a. Inni magaalaa keessa seenee jechuudha. Tooftaa maal fayyadamee? Gatii seensaa fayyadamee maamila isaatirraa gatii gad deebisee itti gurguraa jechuudha. Gatii kana akkamii gad deebisa gaa? Warshaa akka isaa kan oomisha akka isaa oomishuu jiru san laaleeti yoo inni fakkeenyaaf warshaan tokko kan inni oomishannu xaa'oo uumamaa jechuudha. Xaa'oo uumamaa warshuma tokko jira jennu. Dhaqeeti warshaan haaree tokko dhufa. Haareen kun gabaa keessa seenuudhaaf maal godhuu qaba? Haareen dhufe kun gatii warshaa isa dura jiru kana ofirraa laaleeti yoo inni kuntaala tokko qarshii kuma gurguru jiraate
Haareenii warshaan haareenii ammaan tana xaa'oo uumamaa oomishuu deemu kun gatii warshaan isa duraa itti jiru sanirraa gad deebisee gurguraaf. Warshaan isa duraa xaa'oo uumamaa kan taane tokko qarshii kuma gurgura. Warshaan haareen immoo gad deebiseeti qarshii 800tti gurgura. Kanaafuu magaalaa keessa seenee jechuudha. Gatii maal jedhamu fudhate haa tarsiimoo akkam jiru fayyadamee jechuudha magaalaa keessa seene. Penetration pricing jennaan gatii seensaa akkuma maqaan isaa agarsiisutti jechuudha. Kanaaf asirra maal fa'aa jira? The quality amma gaa qulqullinni should not be lower. Qulqullinni oomisha kanaa haa bareedinni oomisha warshaa haaree amma gatii gabbuusee magaalaa keessa seene kanaa gabbuu haa ta'uu qabdu. Akka manna karaa kee deebi'uuf gatii illee irraa gabbuusta oomishni keetii sirriitti toluu qaba. Kan qulqullina eeggate ta'uu qaba. Amma the cost of production should be lower. Waciin ati oomisha kanaan oomishtee gabbuu haa ta'uu qaba. Yoo waciin ati oomisha irra baaftee ol kaatee gatii gabbuus deemi na kasaarte jechuudha. Ati gatii gabbuus deemta waan ta'eef dirqama waciin ati oomisha kana gaafa oomishtu irra baastee gabbuusuu qabdaa jechuudha. Abiraamas appropriate when the demand is elastic. Appropriate wajjin deemuu hin qabda. Dhaqaawu haalli mijataan sii jiraachuu qaba jechuudha. Haalli mijataan akkam when the demand yeroo fedhiin maamila keetii is elastic. Elastic yeroo taate yeroo fedhiin maamila keetii sababaa gatii jijjiiramte dafee si duraa jijjiiramee atillee haala mijeeffachuu qabdaa jechuudha. Kana penetration pricing kana jechuudha. Abiraan amma asirra jiru cost plus pricing. Cost plus pricing jechuun akkuma maqaan isaa agarsiisutti namni tokko oomishi tokko oomishee oomishi tokko hogguu oomishu wacii irratti gatii da'uu akkuma maqaan isaa agarsiisutti waciin tun tafee taatu wacii waciidha. Pilaasiin ammoo irra da'uu pricing gatii oomishisanii wacii irratti da'uu duraan waciin hedduu oomishte wacii oomishteen irra gatii da'uu jechuudha waan fedhaa ta'u. Kanaafuu any amount of that is above unity cost. Any amount jechuun hamma fedhe jira that is above unity cost tani wacii oomisha sana irratti oomishamee ol tajirtu may be considered tun laalamuu qabdii jira. Kana ilaalcha keessa galfameeti jechuudha. Asirratti wanni sirriitti addaan baasuu barbaadu cost plus pricingin yooma addaan himne dheertuudha. Kanaafuu isin asirraa maal qabattan cost plus pricingin wacii irratti gatii fakkeenyaaf namni tokko oomishi tokko qarshii kuma 50 wacii itti baasee oomishaa jennu hogguu gurguru asirra maalidhaa oomisha kana wacii 50 itti deemi wacii irratti gatii da'uu gatii itti da'ee hamma fedhe da'uu amma asirra wanni ilaallu wacii irratti gatii da'uu bakka hammas bicharraa fudhatanii jechuudha. Kungaa wacii irra gatii da'uun kun gosa garaa qaba. Fakkeenyaaf markup pricing jechuun kunis gatii da'uu jechuudha. Cost plus pricingin wacii irra gatii da'uu waan fedhaa haa taatu. Isiin sanuu gosa hedduu qabdi. San keessaa tokko markup pricingidha. Paasantaadhaan ida'uu wacii irratti wacii ammoo duraan oomishteen san irratti amma paarsantaa beekamu tokko gatiin irra ida'uu jechuudha. Hamma paarsantaadhaan jechuudha kun amma markup pricingin hiikni isaatu maal jedha certain percentage paarsantaa hamma tokko hamma beekamu tokko of the selling price gatii gurgurtaa irratti gatiin hamma paarsantaa wayii tokko ka beekamu selling price gatiin oomisha itti gurgurtu is added ni ida'amtii eessatti to unity cost wacii waan oomishteen irratti
hamma paarsantaa wayiitutu itti ida'ama. Fakkeenyaaf namni tokko waciin inni oomisheen paarsantaa 50 yoo taate waciin waliigalaa dhibba keessaa inni oomisheen waciin inni irra baase. Kanaafuu wacii tanarratti gatii gurgurtaa meeshaa tanaa paarsantaa 30 irra da'a. Wacii 50 oomisheeti paarsantaa 30 gatii gurgurtaa irratti ida'ee bu'aa argachuudhaaf ka godhamu jechuudha. Kana asirratti wanni sirriitti adda ba'uu maali? Maarkaa piraayisingiin paarsantaa hanga tokko wacii gatii gurgurtaa ida'uu maal addaata? Wacii oomishteen irratti yeroonii fi gurgurtuu paarsantaa hamma tokko wacii san irratti ida'uu. Waciin ta'ee yoo hedduu taate paarsantaa hamma wayii tokko yeroonii fi gurgurtuu bakka wacii san irra ida'achuu jennaan. Kana gabaabinaan. Kanaafuu kanarraa sadaffaa jechuudha. Odd even pricing. Odd even pricing galaal maal jennuun maqaansaa? Oodiin lakkoofsa guutuun ta'ini. Eveniin lakkoofsa guutuudhaami. Gatii lakkoofsa guutuudha. Yookaan gatii lakkoofsa maangoodhaa guutuu. Akkana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni tokko yeroonii fi meeshaa si gurguru maal siin jedha? Yoo gatiin meeshaa sanii qarshii 1,000 taate 999 taatu siin jedha. Jeelte? Maal jennaan nama odd even pricing jennaan. 999 taatu siin jedha. Inni maal siimuu fedheet inni? 1,000 kafalii siin jechuu fedheet inni. Psychologically 1,000 kafalii siin jechuu fedheeti. Maal siin jedha? Kanuma gatii qarshii 1,000 kana himuurra maal jedhan 999 hin taatu. Yookaan 999 siin jedha jechuudha. Kun maal jenna amma gatii odd even pricing jennaan. Wanni kun maal jedhama gaa? Psychological pricing method jennaan. Tooftaa gatii xiinsammuu namaa jala gatii akkaataa namaarra hunduune jechuudha. Psychology ilaallee based on the belief. Yalte maalirra hunduune? Based on hunduune jechuudha. On the belief amanuudhaan. Certain price meeshaan amma tokko gatii meeshaa amma tokko or price range yookaan rangein giddu galeessaan gatii meeshaa takka are more appealing to buyers. Maamila bira akka qacarroo geessuuf akka artee maamilli keessan qacarrootti meeshaa san sirraa fudhatuuf maal baafatta? Odd even pricing baafatta jechuudha psychologiidhaan. Maal ta'an? Example jee. Meeqattaan ati? 600 699 birrii haasal isaan 700 jaalla. 700 birrii 699 jaalla lama gartee fakkeenya isaa irratti. Amma inni meeqaaf deema jechuudha? 700 deema jechuudha. Kanaafuu tarsiimoo kanaatis dirqama kunis dirqama jiraachuu qabaa jechuudha. Yeroonii fi tarsiimoo magaalaa keessa tarsiimoo gatii keessa waan akka kanaa jira jechuudha. Kun maal jedhama? Kun hundumaa maal jedhama? Marketing strategy keessa price strategy dha kun. Price strategy. Akka walii galaatti marketing strategy dha. Marketing keessa gatiidha. Jeelte? Tarsiimoo gatii oomisha namni tokko yookaan dhaabbanni tokko waan fedhaa ta'u oomisha isaa magaalaa keessa fidee maamila isaa biraan gahuudhaaf tarsiimoo gatii inni itti baafatu qabu waan hanqa kanaa jechuudha. Kan maali? Price skimming, penetration pricing, cost plus pricing, markup pricing, odd even pricing jennaan jechuudha. Kana lammaffaa promotion strategy tarsiimoo oomisha keessatti beeksiftu.
oomishni kee yoon beekne namni sirraa bituu hin danda'u. Dirqama oomisha keessa namni sirrii beekuu qaba. Oomishni sirrii hedduu beekamuu fi kan hedduu hin beekne tokko miti. Amma fa'aa keessattuu namoonni irra hedduun isaa miidiyaa waan fayyadamuuf miidiyaa irraa yoo sirrii beeksifte xiinsammuu namaa keessa ni seenaa. Namni illee yeroonii fi ka'ee magaalaa dhaqu miidiyaa irra waan sirriitti argeef beeksisni garaagaraa waan sirriitti daddalagamee miidiyaa irratti argeef laaftumatti oomisha keessan yeroonii fi qaamaan si bira dhufee sirraa bitachuu danda'a jechuudha. Sababa maaliitiin? Sababa piroomoshiniitiin jechuudha. Kanaafuu tarsiimoo tooftaa garaagaraa baafattee oomisha keessan irratti tarsiimoo baafachuu qabda jechuudha. Kanaafuu mata duree kana waan akkanaa osoo deemne jechuudha. Promotion strategy tarsiimoo beeksisaa oomisha keetii jechuudha. Tarsiimoo beeksisaa. Promotion is the communication of the company. Promotion jechuun beeksisa jechuun isa communication jechuun waliin dubbii of the company. Kaampaanii tokko waliin dubbii kaampaanii tokko and its product oomisha isaa to the customers kan inni maamila biraan ittiin gahu maamilaaf ittiin gahu maal jennaan promotion jennaan laa waliin dubbii kaampaaniin tokko oomisha isaa maamila biraan ittiin gahu jennaan laa kaampaaniin tokko oomisha isaa ni beeksisa oomisha isaa kana hogguu beeksise maamila isaa wajjin dubbate jechuudha. Akkam hojii dubbate oomishni isaa kun TV irratti waan beeksifameef maamilli isaa arke gaafa kan dhufeetti immoo deemaa dhufee qaamaan oomisha isaa kana irraa bitachuu danda'a jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf koominikeeshinii jennee laa gartee kana ammas an organization jedha. An organization promotional strategy an organizations dhaabbanni promotional strategy tarsiimoon isaadha. Dhaabbanni tokko tarsiimoon beeksisaa adeemsi dhaabbanni tokko beeksisaa itti baafatu mixi waan garaagaraa akkaataa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Kan consist if keessatti hammachuu danda'a. Dhaabbanni tokko tarsiimoon inni oomisha isaa kana itti beeksifatu waan garaagaraa if keessaa qabaachuu danda'a yookaan waan garaagaraatiin mix ta'uu danda'a. Haala garaagaraatiin kan keessaa advertising beeksisuu amma advertising fi promotion takkuma guutuu promoshiniin maqaa waliigalaa beeksisaati. Advertisingin kunis advertising jechuun beeksisni akkami is paid ni kafalama. Form of the non personal kan namaan tahin non personal haa ta'e on way karaa tokkoon mass communication about the organizational akkam fa'aadha. Mass communication namaa wajjin wal qunnamuu about organization waa'ee dhaabbata sanii namaa wajjin wal qunnamsiiftee kan sii kafalamu. TV'n tokko dhaabbata abaaboo oomishuu haa jennu dhaabbata abaaboo dhiyeessuu haa jennu namni abaaboo ni fedhamee sigaltee yookaan dhaabonni fudhame dhaabbata tokko kan uffata manaa wanni mana keessa arabiyaa maljiisii kajaniin kana yookaan soofaa fa'aa yookaan waan mana keessatti yeroo fi keessumaan daftarata ta'an warshaa oomishu kunis warshuma onni jedhama warshaa jechuudha. Warshaa kana beeksisaa jennu. Warshaa kana yeroo fi beeksisu warshaa meeshaa manaa oomishu kana meeshaa manaa namni hunduu waan beektuuf warshaa meeshaa manaa yeroo fi beeksisu TV'n kun TV'dhaan beeksisaa mire TV'n kun maal fudhata? Kaffaltii fudhata. TV'n warshaa meeshaa manaa oomishu kana beeksisu kaffaltii fudhata. Dhaabbata kana hawaasa guddaadha yeroo beeksisu. Irratti dhibeet yeroo oduu fa'aa yeroo namni sirri ilaalu fa'aa hoggutaan fa'aa dhaabbata kana ni beeksisaaf. Kanaafuu beeksisni kanaa kuni advertising jennaan. Jiltee advertising maali? Is paid form of non personal jedha. Kuni kaffaltiidha jedha. Kaffaltii non personal kana maan ta'in TV'n gargaraa fa'aa beeksisu jechuudha.
kaffaltii kafalamtu on way karaa tokkoon yookaan mass communication hawaasa hedduu qunnamsiisu maal about an organization waa'ee dhaabbata keetii dhaabbanni kiyya waan akkana kanaa oomisha waan akkana kanaa oomisha hojii meeshaa manaa garagaraa oomisha good ammas meeshaan illee meeshaa jechuudha waa'ee dhaabbata keetii TV'n kun kaffaltii sirraa fudhateeti si beeksisaa siltee akka uummanni sirriitti si argu jechuudha. Kun maal jedhama advertisingii jedhama kun kaffaltii kun siltee kun nan parsonaaliidha yookaan nan parsonaal kun dhugaa kallattii miti karaa TV'tiin malee karaa onlaayinaatiin karaa garagaraatiin siltee parsonaal seelingiin ammoo advertisinga kaffaltii kafalamtu osoo kallattiin hin ta'in alkallattiidhaan TV'dhaan waa'uu sooshaal miidiyaa garaagaraatiin yeroonii fi beeksisni tokko oomisha tokko irratti TV'dhaan hojjetamee waa'uu sooshaal miidiyaa garaagaraatiin hojjetamee maamilli akka waa'ee dhaabbata sanii beeku yeroonii fi gootu advertisingiinaan irraa kafaltee jechuudha. Parsonaal seelingiin ammoo ifumaa gurguruu oomisha keessan abbichumaan oomisha sana oomishe ifumaa maamila isaa san bira dhaqee ifumaa gurguruu maqaan akkuma maqaa isaatu himutti is the two way flow of communication kun karaa lamaan ija odeeffannoo kan itti olii gad deemtu yaa karaa lama odeeffannoon itti wal qunnamtu yaa bituun jidduu baayer jidduu maamila oomisha san bituutii fi seerar jidduu abbaa oomisha san gurguruu jidduu oomisha san nama gurguruutii fi nama bituu jidduu kallattiidhaan wal qunnamuu kallattii wal qunnamanii oomisha keessa yeroo itti gurgurtu parsonaal seeliin kennaan kana advertisingiin gama nan parsonaaliidha iltee namichi oomishan gurguruu fi kan bitatu gaafa advertisingii irratti daleetu jirisa lamaa wal argu kanya gaafa TV'n dhaabbata tokko dhaabbata oomisha tokko gurguru yeroo inni beeksisu maamilaa fi abbichi abbaan oomishanii wal arkan TV isaa beeksisa malee kun advertisingii naan kana jechuudha. Parsonaal seelingiin ammoo faallaasaa jechuudha. Gurguraa fi bitataan kallattii wal harkanii wal gurgurachuu advertisingiin ammoo osoo bitataa fi gurgurataa waliin garree oomisha walii gurgurachuu beeksisuu kana sadaffaadha public relation hawaasa guutuu wajjin hariiroo qabaachuu akkana cimaa jechuudha. Sex to change jijjiiruuf barbaadu maal perception of stakeholders and shareholders akkaataa abbaan qabeenyaa kun stakeholders jechuun abbootii qabeenyaa jechuudha. Abbootii qabeenyaa warra waan san qabu fi shareholders warra ammaas aksiyoona warra waan san hundeessee warra qabu about the company and the product waa'ee kaampaanii saniitii fi waa'ee oomisha sanii akka namni hawaasni garagaraa akka hubatu hubachiisuu kunis maal jala jira promooshinii jala jira jechuudha. Ilaalchi hawaasni bal'aan oomisha keessa wajji qabu jijjiiruuf yaaluu maal jira seenaa kunis beeksisa jechuudha. Abiramaa sales promotion oomishaan gurguruu oomisha keessan beeksisuu gurgurtaa beeksisuu gurgurtaan oomisha kee beeksisuu kamitti maqaan isaa maal jedha sales promotion gurgura beeksisaa maachi gurgura beeksisaa jechuun gurgura beeksisaa jechuun involve short term incentive of value involve if keessaa mata jedha short term incentive of value kaka'umsa gabaabaa such as discount kanneen akka gatii faa namarraa hir'isuu oomisha tokko yeroo nuti beeksisuu barbaadde gatii faa hir'istee gurgurtu. Such as discount jechuun gatii hir'istee gurgurtee gatii hir'isuu ati maal jirta oomisha beeksisaa jirta jechuudha. Free samples nola bilisaan faa kennuufi price to be offered ammallee maamila kee badhaasuu
to be offered badhaasaan dhiyeessuu dhate waa tokko gurgurtee fi tokko fa'aa akkuma badhaasaa fa'aa akkamatti irra kaa'uu fi qoliin maali seel promotionidha gurgura beeksisaa jennaan tokko maaliif to arouse ol kaasuudhaaf interest of customer fedhii maamila keetii ol kaasuudhaaf in buying is a good or service oomishaa fi tajaajila keessan akka maamila kee fedhuuf gatii fa'aa irraa gabbusuu firii diskaawuntii fa'aa godhuu diskaawuntii jechuun gatii irraa gabbuusetti gurguruu firii isaan bilis akkasumatti bilisaan fa'aa kannuu fi price to be offered isa fa'aa badhaasuu maamila keessan fa'aa badhaasa fa'aa kannuu fi maaliif jechuun to arouse ol kaasuuf ija interest of customer fedhii maamila keetii in buying is a good or service akka inni oomisha keessan fedhu oomishaa fi tajaajila keessan bituu akka inni fedhu gatii isaa qabu isa kakaasuuf wanni godhamu seel promotion jennaan jechuudha. Kun maal jedhudha? Promotion strategy jala jira jechuudha kunis. Kana biraa sadaffaan distributive strategy tarsiimoo itti oomisha keessana raabsitu tarsiimoo itti raabsitu jechuudha. Oomisha keessan yoo akkamitti raabsite magaalaa keessa fudhatama harkataa. Kana marketing channels karaan magaalaadhaa karaan magaalaa waa'ee marketing channel jechuun karaa namni tokko magaalaa yeroo inni fide oomisha isaa magaalaa yooku karaa magaalaan keessatti himtu jechuudha. Bakka channel jechuun akkasi karaa magaalaan keessa sochootu. All individuals marketing channel kun amma karaa magaalaa kun all individuals tarii nama dhuunfaa ta'uu hundaa organization dhaabbata ta'uu hundaa involved in the process isaan kun involved ni argaman in the process of making adeemsa godhuudha. Product available for use. Oomishni tokko akka maamilaaf argamu yookaan consumption akka namni tokko itti fayyadamu godhuudhaaf. Namni kam consumer fayyadamaan oomisha sanii akka itti fayyadamu biraan gahuudhaaf adeemsa hordofamuu qabu jechuudha. Yookaan marketing channel jechuun karaa dhaabbanni tokko yookaan namni dhuunfaa tokko oomisha isaa oomishee oomishni isaa kun namoota yookaan maamila silaa oomisha san fayyadamu biraan gahuudhaaf karaa keessa sochoofamu marketing channel jennaan. Karaa oomisha san keessa socho'u jechuudha. Itti jammas divided into direct and indirect channel. Karaa kallattiitii fi al kallattii adda godhama. Oomisha kee maamila kee biraan gahuudhaaf yookaan maamila kee raabsuudhaaf maamila keetiif raabsuuf. Karaa lamaan oomisha kee tarsiimoo oomisha kee maamila kee biraan gahuudhaaf karaa lamaan biraan keessa jira. Tokko direct channel karaa kallattiitiin biraan gahuu kallattiidhaan. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin biraan gahuun in these types of channel amma gosa karaa kallattii kana keessatti producer warshaan abbaan waan sana oomishee and user fayyadamaan oomisha sanii directly kallattiin interact kallattii wal qunnama. Warshaan tokko oomisha tokko oomishee oomisha isaa kana kallattiin maamila isaa bira yeroo inni geessu direct channel jennaan kallattiidhaan osoo dallaalli jidduun jiraatin. Lammaffaan immoo indirect channel karaa al kallattii in these types of channel amma gosa karaa kanaa keessatti intermediaries gidduu galtuun intermediaries jechuun gidduu jiraachuu are inserted jidduu seenaa jee between seller and buyer jidduu gurguraatii fi bitataa hedduu dallaalaa jira. Intermediate jechuun dallaala jechuudha. Dallaalli are inserted ni seena. Eessa between seller jidduu gurguraatii fi buyer jidduu nama oomisha san bitatu jidduu seeneeti akkasii oomishni san gurgurama karaa kanaan. Warshaan tokko ogguu tokko yoo oomisha kana kallattiidhaan maamila isaa biraan gahu qaama biraa jira. Kan warshaa irraa bitee warshaan oomishee inni warshaa irraa bita. Dallaalli immoo warshaa irraa biteeti maamila biraan gaha. Kanaafuu
qaama biraa jidduu jira jechuudha kun. Oomishaa fi bitataan fayyadamaan oomishanii kallattii waliin qunnamne jechuudha. Dallaalaa jidduu jira. Indirect channel irratti. Kanaafuu kana jedha. Kanaafuu why money company kun maaliif irra hedduun kaampaanotaa jedha. Often fail maaliif kufanii jedha. To establish most effective distribution strategy. Tarsiimoo magaalaa baafachuudhaaf maaliif irra hedduun kaampaanii garagaraa maaliif kufaa? Tarsiimoo raabsuu bu'a qabeessa harkachuu dhabuu irratti maaliif kufanii harkachuu irratti? Tarsiimoo bu'a qabeessa osoo hin harkatin maaltu karaa isaan hambisee? Tokko unwilling to establish different strategy. Unwilling jechuun fedhii dhabuudha jedha. To establish hundeessuudhaaf different distribution channel karaa garagaraa ittiin oomisha isaa kana biraan gahu hundeessuu fedhii dhabuu for different product. Oomisha isaa garagaraa kanaaf akkaataa itti maamila biraan ittiin gahu hundeessuu fedhiin qabu. Kabira fear of utilizing multiple channels. Fear jechuun sodaachuu. Utilizing fayyadamuudha multiple channel karaa garagaraa fayyadamuu ni sodaata. Maaliif? Due to sababa to concern about erosion of distributor sababa liqamiinsa maamila isaa maamila kiyya duraa badaa waan jedhamu. Loyalty sababa amanamummaa maamila isaatiif or interchannel cannibalization yookaan maamilli kiyya kun amanamummaa maamila irraa hin qabu. Karaa garaagaraatiin oomisha kana dhiyeessaa yoo jee maamila isaa hin amanu jechuudha. Maamila isaa kana duraa badaa jeeti waan yaaduuf. Kabira failure to predict to revisit and update distribution strategy. Yerootti oomisha isaa kana haaromsuu hin danda'u. Adeemsa itti tarsiimoo itti oomisha isaa kana itti raabsu haaromsuu yerootti hin danda'u. Lack of creativity hanqina waa uumuu qabu. Hanqina waa uumuu hin danda'u. And resistance to change jijjiiramaaf of qopheessaa miti. Resistance jechuun silaa itti fufuu jechuudhaami waan takka osoo itti hin deebine jechuudha. Hanqina jijjiiramaaf of qopheessuu qabaachuu hanqina qabaachuu jechuudha. Kanaafuu maal jedha amma karaa dhumaarratti to select the best channel jedha. Karaa bareedaa filachuudhaaf jedha. And the condition of using fayyadamuu irratti best distribution strategy tarsiimoo magaalaa best tarsiimoo oomisha kee raabsuu bareedduu fayyadamuu jalatti the following factor amaloonni armaan gadii kun should be considered yaadamuu qabaa. Karaa chaanaa karaa bareedaadhaan oomisha kee tarsiimoo karaa gaariin raabsuudhaaf tarsiimoo armaan gadii baafachuu qabdaa jedha. Akkas jechuudha yaadni isaa walii galaa. Tokko maali company factors. Company factors jechuun maal jechuudha? Financial, human and technological capability of company to do this business activity. Company factor qabeenyi kaampaanii kana financial maallaqa human humna namaa technological kan technologiidha. Capability of company dandeettii waan kana godhuu qabaachuu qaban. Kaampaaniin tokko dandeettii maallaqaan teknooloojiidhaan humna namaatiin dandeettii waan kana godhuu qabaachuu qabanii. To do it is business activity. Hojii biizinasii isaa kana hojjechuudhaaf kaampaaniin dandeettii waan kana qabaachuu qaba. Kabiramas market characters amala magaalaa. Amalli magaalaa dirqama tarsiimoo ati itti raabsitu keessa jiraachuu qaba. Amala magaalaa sirrii beekuu qabda. Geograafikaalii haala lafaa market density hamma magaalaan feetu. Market size kunis hamma magaalaan feetu tokkuma target market waan sila magaalaa keessa galmaan gahuu feetu sun waan magaalaan feetu waan ati magaalaa keessa galmaan gahuu feetu amala magaalaa sirrii beekuu qabda. Lafaas beekuu qabda. Product attribute
amala oomisha keetii beekuu qabda. Jaltee amala oomisha keetii dirqama sirrii beekuu qabda. Tarsiimoo itti raabsitu beekuudhaaf. Fakkeenyaaf perishability oomishni kee dafee badu. Perishability jechuun oomisha dafee badu jechuudha. Oomisha kee dafee badu san amala oomisha keetii beekuu qabda. Oomishni kan akkam fa'aadha? Perishability kan dafee badu. Value kan hawaasa bira gatii qabu. Abiraamas sophistication of product oomisha ammas oomisha hedduu bareedaa ta'ee fi kan dafee baduu fi kan gatii qabu gatii amala oomisha keetii beekuu qabda jechuudha. Tarsiimoo oomisha keetiin itti raabsitu beekuudhaaf. Environmental force kana kun ammas oomisha keessan bifa gaarii ta'een tarsiimoo ajaa'ibaa fayyadamtee raabsitee maamila biraan ga'uudhaaf environmental force humna naannoo beekuu qabda. Jaltee humna naannoo kun maal jechuudha? Humna naannoo ta'e beekuu qabda. Jaltee oomisha keessan karaa ajaa'ibaatiin raabsuudhaaf. Environmental force kun gamaa jechuusaati. Those forces jedha humni sun jedha humni naannoo sun that affects the business. Tan business keessa miitu. Kanneen akkam fa'aa the like competition. Kanneen akka dorgomaa kee. Dorgomaa yoo qabaatte akkaataa dorgomaa keetii sanitti atillee waa oomishte malee oomisha keessan karaa gaarii raabsuu hin dandeessu. Sirraa fudhatanii. Teknooloojii. Jaltee teknooloojii sirrii fayyadamuu qabda. Agriculture ammallee oomisha keessan bakka silaa geessu sani akkaataa aadaa hawaasa bira geessu wajjin wal simuu qabu. Waan safuu hawaasa sanii cabsu yoo oomishte oomisha keessan biraan ga'uu hin dandeessu jechuudha. Yeroo nuti oomisha keessan hawaasa biraan geessu aadaan uummata sanii ilaalcha keessa galfama waa jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya har'aan tana asirratti dhumata. Paartiin itti aantu gaafii ta'a. Kanaafuu namoonni gaafii sirriitti dalage jettan komentii irratti nu barreessaadha. Kanaafuu faayinaaliin hangasii waan ba'uuf viidiyoo amma dura namni ilaalan qaccalatti irra deebi'aa ilaalaadha. Kanaafuu hanga gaafii paartii tokkoffaadhaan walitti deebinutti nagaatti jechuudha.